akkam jirtu bagatti singa'ee bagatti nu ga'e kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi keessummaa kabajaa har'aa obbo Shimallis Abdiisaa kabajamoo adde Loomii Badhoo itti aantuu Afaayii mana maree bakka bu'ootaa kabajamoo obbo Qajeelaa Mardaasaa ministeera aadaa fi ispoortii kabajamoo adde Huzeenaa Alqadir Afaayii mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee kabajamtoota ministeerota kabajamoo jeneraal Baacaa Dabalee inturamiti jeneraal ambaasaaddarummaadhaan bakka bu'u waan ta'eef ambaasaadder Baacaa Dabalee kabajamtoota hoggantoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee kabajamoo kantiibaa magaalaa Dirreedawaa obbo Kadir Jawaar kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota haadholee siinqee kabajamtoota foolleewwan qarreewwan qeerroowwan kabajamtoota abbootii qabeenyaa akkasumas affeerran isinii godhamee sagantaa kanarratti kan argamtan hundi kan mana keessan teessanis daawwattan abbaa ayyaana kanaa kan taatan ummata Oromoo jiraattota magaalaa Finfinnee hunda dura baga ayyaana galateeffannaa waaqaa isa guddaa ta'e ayyaana irreechaatiin nagaadhaan ittiin sun ga'e baga nagaadhaan ittiin nu ga'e jechuun barbaada. Hunda caala ganna dukkanaa nagaadhaan nu baastee booqa birraan baga nu geessine waaqa galateeffachaa kan waaqa ittiin guddisnu waan ta'eef waaqni kanaan nu ga'e galata guddaatu malaa fi galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Guyyaan irreechaa guyyaa Oromoon marti bahaa lixaa kaabaa kibbaa walitti dhufee michuuwwan isaa wajjin waaqa isaa ittiin galateeffatudha. Finfinneen hora Finfinnee keessummeessuu fi simachuudhaaf faayamtee qophooftee anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jetti. Irreechi jaalala, irreechi nagaadha, irreechi araara, irreechi tokkummaadha, irreechi sirna galateeffannaati. Oromoon waaqa uumamaa tokkicha maqaa dhibbaa leemoo garaan taliilaa qulqulluu mudaa fi mudoo hin qabne jechuudhaan guddummaa waaqaa ulfinaa fi kabaja guddaa waaqa uumaadhaaf kenna. Kun beekumsa caaludha. Akka tokko jedhanitti Oromoon beekumsa addunyaa maraaf ta'u kana qaba malee uumama waaqni uume hin waaqeffatu, uumama uume garuu hin galateeffata, hin kabajaa, ulfina isaa ol qabeet haasa'a akkasumas ragaa ba'a. Ayyaanni irreechaa kaleessa uummata Oromootiin qofa kan kabajamu fi kan akka duudhaan isaa eeggamu kan godhame ta'ullee yeroo ammaa kana sabaaf sablammiin biyya keenya hundumtu duudhaa waliin ta'ee kabajee uummata Oromoo wajjin sirna galateeffannaa kana ayyaaneffata. Kanaafuu irreechi tokkummaa fi kan obbolummaa kan waliin kabajamu duudhaa guddaa ta'aa deemaa jira. Kanaaf irreechi kan waluu keenyati, irreechi hambaa biyya keenyati. Akka seenan aadaa fi duudhaan isaa agarsiisutti irreechi hunda caalaa araaraa fi jaalala. Jaalalli fi araara qoricha wal dhabiinsa fi wal jibbinsa addunyaa kanaa fi biyya keenya keessatti mul'atuufis furmaata ta'uu danda'udha. Keessattuu Oromoonni sirna gadaa hin beeknaa, irreecha duudhaa isaa ni hordofnaa, ni kabajnaa jennu hundaaf ittiin jiraachuu malee ayyaana guyyaa tokko kabajnu qofa akka hin taane haalan hubachuu qabna. Ayyaanni irreechaa akkuma nutti agarsiisuu fi sirni gadaa fi duudhaan isaas akka nu barsiisetti teenyee mari'achuu, araara buusuu, tokkummaa uumuu,
ijoollee gadaa ta'uu keenya kan ittiin agarsiisnu malee faallaa kanaan deemuudhaan duudhaa keenya gadi qabuun safuu aadaa fi duudhaa keenyas cabsuu ta'a. Yeroo irreeffannus nagaa ayyaanichaa fi nageenya waloo keenyaa haalaan eeguudhaan duudhaa kana ol qabuu fi kabajuutu nurraa eegama. Duudhaa fi aadaan keenya bareeffachuu caalmatti hawwataa gochuun itti gaafatamummaa hunda keenyaa yoo ta'u, akka mammaaksi Oromoo jedhutti gaafa abbaan cabse akka hin taane hundi keenyayyuu itti gaafatamummaa keenya haa baanuun jedha. Irreechi hawwata turizimii ta'ee jira. Finfinneen carraa kanatti fayyadamtee madda turizimii biyyaa fi addunyaa akka ta'u sirriitti hojjechaa jirti. Kanaafuu Finfinneen faayamtee keessummoota ishii kabajjee ayyaanichi akka sirnaa fi duudhaa isaa eegee kabajamu gochuudhaaf qophoofteerti. Irra deebitee anaa dhufu isiniin jetti. Jiraattonni magaalaa, hoggantoonni bilookirraa kaasee hanga magaalaatti sirna ho'aadhaan haala bareedaa fi nagaan isaa eeggameen halkanii guyyaa hojjechuudhaan keessummoota keessumsiisuu waan qabdan qabattanii sirriitti keessummootaaf dhiyeessuudhaan kabajanii ayyaana bareechitan. Akkasumas raayyaan nageenyaa, qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaan isaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaariitti hojjettan, irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhalootarraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa, haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii malaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana itti of kallu nuuf haa ta'u, Waaqayyo kanaan nu ga'e ammas galanni guddaan hin malaa fi galanni isaaf haa ta'u.